نما أفان ربا أبو خنار كتلا خم مكانسا التحققيون من الموجزين الخبيريين شديديين قبيريين من الجاور محمد جوسي قال كان جيتشون أفان روموتين مسائل الدنيا قوتورا خسوداتهم جاور محمدي يجيتشو يو أفان روبتيزني ديوي مكانسا كس جاقا أفان ربا سنسي قال جامتو أمت إنجفنو وللبسو قفاف يو والقهي تاتي ملي والقهي نكنا قدون والجهين أكنا قرتي جنا فينفنة قال ما أبا قد قدم تيجي إن شاء الله تعالى أتكبر دبيتي جتنا أما في دقاسي فكاتشو ملچيسا سيقاله أما في دقاسي فكاتشو ربو ملچيسا اترفو تيس اتمرفو تيس سيقاله إن شاء الله تعالى نيوتو دين قد ورق أبسو خران أجاتي ناسوتو وجتايها سوجيات يوم مرو درباتي في جاوريتو رومي تك وجتايها سوجيات وركسي ولردولو تريت وجينتا اجي نيوتو هاسيات هاس ولناس وجيات هنجرو جچو تاي دنداتي في جاوري شير والغود اجي نيويات هنجرو جچو سيغل اما غرتي نمچي مليشادان امته فيتو شيطان تچ ديغنما دغ جرو خنيس اما سفكاچو ملچيس قبصو جچون كانسريدا كانسرين كي قامني خيخون ازوم بريدو كيس سنياتا خيسو خي اكاسي كيسو سا نياچا جرسي غوغاسا غدو اتغرتي موتو مسي فكاتو خنا غافني اني لفجي غوتاو يرونيسا ساعاتين دقيقه سيغل دقيقه لماني نجرا وجين ونمان كرورا خنا قبيسي ديمو جرو لما دسيغل خيسا في الان اوبيديو فچاتي تنوند نمني جاري زيغودي سيغله سرنا خنا نمني بيخو لما اكونمتو كديمتو اكلمانو فجرو سيدينغلو مالتا تنسي اكوما كديمتو دبيلال تنينغرتني خيسا في الان اوغي والقبتي كديمتو سيغله اركوما بتيسن تلماتيس سيغله سنيفو والجهين قدونين دي أما درو وادي سني سينو ترى سبا سبلم يوجه والجهي قدو قبل جي خنين سني سينو ترى سيجله بقى جمدم بقى جمن قويا الراتي على ده أغسطي ميك أربو قويا ميك أرى قويا وربيت النابر ريزا سو قويا نرام فدي أغسطي خنا قويا سينك أبيس أكا قويا سياتل جيجورا سياتلت أورومو بدي أوروميا الدفاعاتي أورومو غرغر باتي أكا غافا مدولا بوتي أورومون تيسي والمري هتتي سياتلت تاني والمري هتني جيجو سياتلت تاني والمري هتني جيجو ديدمي سديمي لك ديدمي أفوري يب نما أفان ربا أبو خنار كتلا خم مكانسا التحققيون من الموجزين الخبيريين شديديين قبيريين من الجاور محمد جوسي قال كان جيتشون أفان روموتي مسائل الدنيا قوتورا خسوداتهم جاور محمدي يجيتشو يو أفان روبتيزني ديوي مكانسا كس جاقا أفان ربا سنسي قال ديدمي أفوري سو أغسطي ديدمي أفور جيتشون قويا سيدك أبيسا guyyaa gartee wanni badde hundi galte guyyaa gartee wali gallee jechuudha guyyaa wali gallee wali galle jechuudha sigale arra isin walgahiin miidiyaa irratti godhamtu walgahiin keeysoon godhamti garuu ibsa ajjannoo waan irra wali galan ganaa wal arrabsuun amaarri gartee amaara fakkaatee oromoo arrabsu oromoo fakkaatee amaara arrabsitu soomalee fakkaatee oromoo arrabsitu gabaabdutti wanni saba Itoophiyaa adda diiguudhaaf sigale fuulleeyfate martinuu guyyaa gartee itti xumura harkattee roodmaappiin kaayame sigale roodmaappiin kaayame biitti tun eessarraa eessa deem tarkaanfiin dura itti aantu maali tarkaanfiin isa dhumaa sheeyxaanticha kana akka qooshaa rifeensa dubartii harkisanii qooshaa keessaa baasanitti akkami sheeyxaana wasaqa dhiiga namaa dhugu kana harkifneef keessaa baafne jedhanii hayyoonni kun lafa kaatanii
wanni qaallichi kun duraan itti milkaa'ee hayyoota kana adda hiree jechuudha. Wal shakkisiisee jechuudha. Kana bira uggii dhufe mootummaa Oromooti jaanii jechuudha. Kana bira uggii dhufe ayyoon jaartii xiyyaa'uun beeytan yaan soddaa keessanii kan inni isinii balleessuu deemu Oromoo jaanii jechuudha. Tigree qofaatu itti beekee Tigree qofa bira uggii dhaqee waa takka jechuu dadhabee jechuudha. Sigalee. Kijibni si oolcha malee sin bulchuu jette sigalee. Akkasi madammar jechuun kan nuti itti jirru kanaa jechuudha. Sigalee. Waan qabduun Oromiyaa qabduun woboo teetan harkaa qabduun saba kee kan harkaa qabduun daangaa Oromiyaa kan harkaa qabduun kabajaa fi sharafa saba fi osoon hin gurgurre waan qabdu qabattee Itoophiyaa akkamitti jaarra jettee sabaa sablammii wajji haasoo ta'a jechuudha. Sigalee. Baardaar dhayitee Oromoon sabboonummaan Oromoo xiqqeesse jecha kibba dhayitee Oromoo hamachaa Nobel irra dhayitee haati tiyya Amaara jecha OBN irra dhayitee haati tiyya Oromoo jecha kijibaan gartee burjaajii saba burjaajeessitee kijibaan osoo hin taane obboleeyso daangaan biitii tiyya Oromoo ummanni kiyya Oromoo biitii tiyya Oromiyaa sigalee. Itoophiyaatti wajji bullamoo wajjin bullu san waan qabnu qabanneeti sabaa sablammii wajji mari'annaa akkana laakun keeysoo keenya qulqulleeyfanne hayyoota keenya waliif fidanne marroo fi jaawar waliif finne lammaa fi taayyee waliif finne milkeeysaa fi isqeel waliif finne hayyoonni keenya Professor Mahammadi fi Bayaan Asoobaa waliif finne Professor Mahammad Xaayiroo waliif finne hayyoonni keenya eega tokkummaa wal qurquubanii badii isaanii hunda walitti himanii wal arrabsanii wal irra walii miinyee micciirree walii galle ganaa naaf balleessi kabadii qabuus naaf balleessi sigalee kabadii qabuus itti himanii naaf balleessi jee eega badii isaa fudhate booda sigalee waboonis nuti kan itti jirru kufnee kuffisuudha isin diplomaasii waraanni gartee warra siyaasaa yoo biran jiraanne waraanni qofti bu'aan qabu humnani Oromoon humna qabdii siyaasa biraa dhabde gaafaan isiniin jure ni yaadatammoo yaadatta arra siyaasaa santu dhufee jechuudha isin karaa siyaasaatiin gartee maqaa shayxaanni Oromoo balleessaa jiru kana maqaa Oromoo fakkaatee gartee Oromoo irratti gartee diina heddummeessaa jiru kana maqaa Oromootiin sabaa sablammii ajjeesaa jiru kana addunyaa bira qulqulleessitanii wanni kun akka Oromoon laalle wanni kun akka Oromoon bakka hin buune wanni kun akka Oromoon erganne wanni kun akka ifiifuu Oromoo fixaa jiru Oromoo miidhaa jiru eenyu ol duursa ozoon Itoophiyaa keessatti lolli tokko hin tahin Oromoo irratti akka lolli baname sigalee addunyaan beeksisaa jedhanii hayyootaaf marroon dheengadda beekamtii siyaati likkan yaadaddu viidiyoosa nuti kufnee kuffisaa jirra dalagaa teenyatti jirra isin dalagaa teessan deema dhumatti kanuma duraanu sigalee akkasitti eega hayyoonni keenya dalagaa adda fudhatanii booda kalolulolee kagartee politikaa godhuun ka siyaasaa hojjetu siyaasaa hojjechuun erga waliigalan booda arra kunoo guyyaa arra Agosti 24 guyyaa seena qabeessa sigalee guyyaa shayxaana xumurri godhamuu deemu yaadaddu qabsoo qeeroon hiriira baatee gaafa amaarri wajjiin hiriira ba'u Geetaachoo Raddaa kamma shayxaanticha bira taa'u kun gaxutaalee akkamitti indeet noo jeebar ibiddaa fi gaazni kamiin waltaayaa jeebar maaliif Amaaraa fi Oromoo waltaanaan dubbiin dhumatti ni beekama dikteetarri hundi wanni inni Itoophiyaa keessa kaardiin inni ittiin fayyadamu sigalee kaardiin inni ittiin fayyadamu kaardii gartee sabaa sablammoo Oromoo fi Amaara waliin naquuti sigalee kaardiin tun qaallichi shayxaantichi ija gurguddo sunis paarlaamaa irra bahee iyyeebar hay akkamiin waliin dhufanii
osoon sakkareeyyaa isiisaa jiru sakkareeyyaan kun beek oromoo qofa keessaa miti amaara keessaa sakkareeyyaa jira faarsee bulaa jira sigale bakka hunda osoon amaaraas oromoo arrabsiisa oromoos amaara arrabsiisa ozooniin isaan kan adda qoodee kana jiru akkamitti aboo gurbaan jaawar jaaniin kun kasaaramaadha yaabbuleessu isaa dhufee na kasaare sigale wanni maduulli gurguddaan meelaala mee hayyoonni birootis mari'achuma jiraame bar marroonis maruma jiraaba amma numaatu kam eegalan marroo faarsaniiti jaawar marroo leenca maal jedhanii jaawar gartee jaawar qeequu barbaadan jaawar arrabsuu barbaadan wanni marroon hin qabne sigale wanni marroon hin qabne tan jaawar qabu hin jirtu wanni jaawar hin qabne tan marroon qabu hin jirtu isaan maal godhan tokko faarsanii tokko dhawu yaan sigale kun kitaabni bilziqinaa nu galee jira sigale abiyyi harkaa'uu gubatee jira jaawar jee jira bar yaadattu jaawar guyyaa jee yaadattu ana bira dhufeeti sagaleen bareedduudha bayidee biboo suma qofaa sagalee jechuu jira malee namni dubbachaa jiru so jaawar na bira dhufeeti amaarri akkamitti amaaraa wajji laaqana nyaatte hay jarri barsi balleessuu barbaadanii summisi godhuu barbaadanii naan jee guyyaatti aanu jara amaarota afeeree jeesii gale namni biyya tana diiguu barbaadu namni biyya tanaaf diinaa namni biyya tanaaf naqarsa dhukkuba ta'ee si gale jaawar maammadi akka bibbira dhayxan jeeni filimni kasii dalageef bar namichi kun sheeyxaantichi kun waan inni dalage opidiyuu maydutti abbaa duulaatii fi lammaa magarsa haga ammaa waliin dubbisanii bar beeyta akka akkasi walin naqee si galee jara kana walin naqee biraanuu juulaatii fi si galee biraanuu juulaatii fi jeneraal abbabaaw walin dubbisanii bar jeneraal yilmaa mardaasaati fi wanti itti gaafatamaan komaandoo sun walin dubbisanii jeneraalota kana guutuu walin naqee fite sigale jeneraalota kana guutuu walin naqee fite adaanechi fi shimallis alamuu simeetii fi shimallis warri magartee tiivirratti tattaa'ee wajjinaa sawuun kijibudoonni tokko walin dubbisanii barka isaan cufti faarsee bulaa mataa isaanii qabanii bar beeyta akkasii qulqulluun ifuma qofa godhee kaa'e nama kana wal afaan kaa'e amma shimallisii fi taayyee eenyu waliin fixe shimallisii fi taayyee waliin naqee ijoolluma shawaa tanaa bakka lamatti dadhaye kun garee shaayyeete kun garee shimallisi sigale kun xiqqoo isaa dalagee waggaa hanga kana isaa kanaa booda abadan isaan dalagu lagowummaa isaa dhiirti bar siyaasaa mul'anne akka Mallas Zeenaaw sanfaa bar Mallas Zeenaaw si khutateeti si godhaa bar akka fajaati si khutachaati si hoyisa bar kun eega si murate laala ittuma fufufa malee lafee hanga si caccabsutti sigale nama paartii isaa adda diigeen siinjee soo kana hunda hayyoonni keenya jala baraniiti nu gahaa amaara jennee daawwanni ummata arrabsinuuf kunis oromo jennee daawwanni oromo irratti adduulluuf ifiifuu oromoo hunda caccabsee jira sigale kun gartee namni inni ta'uuf hin jirtuu jedhaniiti walii galanii guyyaa arraa kana guyyaa gammachuu guyyaa waan ajaa'ibaa dhageessuu teessanii jechuudha ibsa ajjannoo ajaa'ibaa dhageessuu teessanii jechuudha sigale madammari kana madammar jechuudha waan qabdu qabatteeti aadaa qabdu qabattee seenaa qabdu qabattee waraana qabdu qabattee oromiyaa teetan harkaa qabdu qabatteeti oromiyaa tana akkamitti Itoophiyaa wajji bulchina jettee eega hayyoota keetii wajji mari'attee xumurte booda Itoophiyaadhaaf nuti waan akkanaa qopheessine isinoo maal qopheessitan waliif fidanii jechuudha eega wal gamaaggaman eega godhan booda karoora baafatanii sagantaa baafatanii xumura namicha kanaa itti godhuudhaaf dhumattee jirti jechuudha kun oduu gammachiisaa baga gammaddan baga gammannee jechuudha itti aansuun haala yeroo jette haala yeroo irratti
akkuma beekamu sheexaantichi noobeeliin badhaafamee jiru kitaabaan barreessee jira yaabbuleessa kitaabaan barreessee jira mee osoo ma'anaa kitaaba ittiin seene akkamitti isin wanni kun gaafii isinitti taate anuma malee namarraa dubbatu hin dhabe namni addunyaa irratti beekamee noobeelii fudhadhe jiru akkami kitaaba isaa aljaziiraan hin dabarsine CNN hin dabarsine kitaaba nama guddaa kitaaba hayyuu addunyaati gaa namni noobeelii way noobeelii illee eeguma namichi kun fudhatee rakishee barsiisee durbar namni noobeelii abalu noobeelii badhaafamaa noobeelii Itoophiyii jaan bar addunyaa guutuu si duraa kaabar noobeelii illee namicha noobeelii fudhate noobeelii jechuun addunyaa jechuun waan amma maandeellaan godhe addunyaa turraa dubbata si galee waan amma maandeellaan godhe badhaafamaa noobeeliitiimi addunyaa turraa dubbataa jechuun kitaaba isaa seenaa isaa iddoo dhaloota isaa kan akkamitti tiivuma Itoophiyaa malee tiiviin Itoophiyaa sun akkuma zeena sodaadhaa nama firraa laalaatuma sabbar zeenaa qaallichi caraqa isaa katabe jeebira kute malee si galee akkamitti namni kitaabni namichi kun barreesse ajandaa guyya lamaa ta'uu dadhabe kan kitaabni Jaawar Mohammad haga ammaa hin gaabbuun haga ammaa ajandaa ta'e si galee memma oggii wal bira qabdee laalte Jaawarii bulcha moo namicha kanaaf bulcha mee gaafiin sii qaba mee atiif gaafata hin gaabbuun osoon hin eebbifamin qoluma isaatiin addunyaan guutuu rooraate Amerikaan maaltu deemuu jira jette Arabni hundi maali jette haza kulli shay min al kitaaba jette si galee Arabni hundi irraa shoorarkaa'u ture si galee shoorarkaa'u ture akkamiin kitaabni kun ajanduma nama gurguddaa tokko ta'uu dadhabe si galee mee tana if gaafattaniis anuma malee namarraa barreesse gartaniis hin jiru bar si galee hay maaltu maal ta'e way obboleeyso an wallahi bishaan qoritti difajje wannummaa nan bulchu wanni nan mindaa kafalu yoo kitaabuma kiyyaa ajandaa godhuu dadhabde si galee bishaan qoritti difajjeesaa jechuudha memma kitaabatti haa deebinu namichi kun dursa kitaaba amma kun kitaaba afraffaasaati si galee kitaaba afraffaasaati mee kitaaba tokkoffaa haalaallu ida'amuu jee barreessee madammar jedhaniin madammar jee barreessee madammar sun sanitti aansee maal barreesse daandii ida'amuu kaju barreesse itti aanseeti dhaloota ida'amuu kaju barreesse amma dhufeeti mootummaa ida'amuu jee barreesse yaa rabbii khaliqa hay mootummaan ida'amuu ta kitaaba mootummaa biitti kitaabaan bultu ni jirti biitti heeraa fi seera biyyattiitiin bulti moo kitaabaan bulti hay kitaabni waan guddaa kanumaan anuu kitaabul jismii barreessee isinii haasa'u jiru kana anka gaafii natti ta'u kana mee ida'amuun sun har'a ida'amaa jirra mee ida'amuun maal fide madammar